haala keessa jirruu fi boqonnaa qabsoo ittaanu Jawaar Mahaammadiin. Cehumsa gufate boqonnaa afuraffaa irratti rakkooleen maaf mudatan. Akkuma armaan olitti ilaalle qabsoon Oromoo amna waggoota 60 keessatti boqonnaalee sadiin guddataa dhufee bara 2018 aangoo harka gita bittaa Oromaatii baasuun qabachuu dandeesse. Aangoon qabatame kun garuu akka hawwametti dansaa fi mirga qabsaamaa fi ture san kan galmaan ga'e miti. Inumaatu warri aangoo qabates ta'e ummatichi rakkoo hamaa keessa galanii jiru. Sirni alagaa erga fonqolee booda maaliif roorroon Oromoo irraa dhaabbachuu dhabe? Aangoon harka namaa fi gartuu Oromoo gale maaliif Oromiyaa fi Itoophiyaas jeequmsaaf saaxile? Kutaa kana keessatti dhimmoota kana ilaalla. Qabsoon sabaa takka erga sirna cunqursaa alagaa ofirraa fonqolchitee booda aangoo san dhuunfattee dantaa ofii eegsisuuf boqonnaalee 4 keessa dabarti. Kunniinis boqonnaa 1 aangoo qabachuu ascendance, boqonnaa 2 aangoo cimsachuu consolidation, boqonnaa 3 fudhatama argachuu yookiin dhugeeffachuu legitimization fi boqonnaa 4 aangoo tifachuu preservation of keessatti hammata. Armaan gaditti rakkoolee fi dogoggoroota erga qabsoon Oromoo alagaa aangoo irraa buuftee murni ofii ol baaftee booda mudatan ilaalla. Qabsoon Oromoo wal'aansoo waggoota dheeraa booda bara 2018tti sirna cunqursaa alagaa ofirraa buuftee aangootti ol baate. Erga aangootti baatee booda gara aangoo san cimsachuutti yookiin consolidationii ceete. Waggoota 5 darban kana adeemsa aangoo cimsachuu kana keessa jirti. Jeequmsi keessoo fi alaa Oromiyaa fi Itoophiyaa raasaa jirus dogoggora aangoo argame kana cimsachuudhaaf jecha raawwatameen. Yaaliin kun garuu waggoota 5 boodas hin milkoofne. Har'as sireen aangoo raafamaa jirti. Maaliif? Dogoggoroota akkamiitu raawwatame? Akkamiin keessaa baana? Wantoota jedhan ilaaluun barbaachisaadha. Rakkoolee aangoo cimsachuu dadhabuudhaaf sababa ta'an. Sababoota erga aangoon qabatame booda cimsachuun dadhabameef hedduu tarreessuun ni danda'ama. San keessaa ijoon tokko aangoon kan qabatame sochii ummataatiin yookiin social movementiin ta'uusaati. Qabsoon marsaa kanatti sirna wayyaanee buqqisee namni yookiin murni Oromoo akka aangoo siyaasaa gonfatu taasise sochii ummataa yookiin social movementiidha. Gaheen dhaabbilee siyaasaa xiqqaa ture. Sochiin ummataa sirna diiguu irratti bu'aa guddaa kan buusu ta'us sirna haaraa ijaaruu keessatti hanqina guddaa qaba. Sochiin ummataa utubaalee aangoo pillars of power kanneen akka jaarmiyaa siyaasaa, dinagdee, humna waraanaa, miidiyaa fi kan kana fakkaatan laamsheessuun gartuu aangoo irra jiru kuffifti. Garuu ammoo utubaalee sirna abbaa irree haa diigduu malee kamataa ofii ni ijaarrattu. Yeroo qabsoo qeerroo san kun waan hubatameef jaarmiyaalee jiran keessaa kan yeroo sanitti aangoo qabachuuf irra qophii ta'e ilaaluun aangoon OPDOtti akka kennamu taasifame. OPDOon jaarmiyaa siyaasaa dantaa gartuu biraa tarkaanfachiisuuf uumamte waan taateef utubaalee aangoo sirnichaa harkaa hin qabdu ture. Garuu ammoo jaarmiyaalee biroo turanirraa wayyaa qabdii ture. Utubaalee aangoo dhuunfachuu baattus keessa waan jirtuuf jijjiiramni gaafa dhufetti dhuunfachuuf isaaniif irra anja. Muuxannoo utubaalee kana gaggeessus isaantu qaba ture. Gareen aangootti ba'e tokko aangoo cimsachuuf takkaa'uu utubaalee aangoo dursee ijaarratetti fayyadamuu qaba yookiin ammoo utubaalee jiran dhaalee dhuunfachuun akka isa utuban taasisuu qaba. Qabsoon Oromoo utubaa ijaarrattee ol hin baane. Utubaaleen dhaalamanis yoo ta'e akkaataa dantaa gartuu san dura aangoo irra ture tajaajilanitti waan ijaaramaniif garee haaraatti aangoo qabate danquu malee utubuuf hin mijaa'an ture. Utubaalee kana jijjiiruuf ammoo yookiin waliigalteen takkaa'uu humnaan ta'uu qaba. Gartuun Oromoo keessa aangoo irra ba'e humnaan dhuunfachuu filatee socho'e. Kun ammoo qaama siyaasaa san dura aangoo irra tureen wal dura dhaabbachuu fide. Gartuun aangoo irraa bu'e yaalii humnaan utubaalee to'achuuf godhamu fashalsuuf caasaa lafa jalaa deep state fayyadamutti seene. Raacitiin lola Tigraay achirraa eegale. Gartuun aangoo qabate warra isa duraa qofa miti kan dhiibe. Bolola aangoo kophatti qabachuun sirna abbaa irree haara ijaaruutiin masakamuun gamtaa yookiin koolishinii humnoota aangootti isa baases ofirraa dhiibe. Kun diina itti heddummeessuun humna laamsheesse.
Sababni akkuma aangootti ol ba'een booda raafamni eegaleefis yeroo gara yerootti hammaachaa deemifis kanuma. Lammaffaa xiinsammuu qophaa'uu dhabuu lack of psychological preparedness. Hooggansii fi qabsaa'onni Oromoo yeroo dheeraaf siyaasaa qabsoo resistance politics keessa turan. Sammuun isaanii akkaataa sirna tokko itti mormanii fi laamshessan irratti qarame. Osoo qalbiin hooggansaa fi qabsaa'ota Oromoo yaada diddaa keessaa baatee kabulchiinsaa governance hin seenin sirni alagaa bara 2018 kufe. Sammuun diddaaf qarame bulchiinsaaf ooluuf jijjiiramuu psychological transformation gaafata. Yeroo sanitti kana gochuuf yeroo hin arganne ture. Waan kana dursee shakkee waan hin tureef Haasan gaafa biyya gale galma miiliinimii keessatti godhe irratti siyaasa Oromoo saffisaan diddaarraa gara bulchiinsaa jijjiiruun akka barbaachisu dubbadhe. Rakkoon kun daran ifa kannaaf ta'e gaafa tokko hoogganoota Oromoo aangoo mootummaa harkaa qaban hoogganoota mormitootaa fi gameeyyii qabsoo waliin masaraa mootummaatti wal geenye laaqana gubbaatti osoo haasoynu warri aangoo qabus ta'e mormitooti waluma qixa mootummaa Itoophiyaa komataa turre. Aangoon Itoophiyaa harka keenya galuu fi rakkoo saba keenyaatiif furmaanni alagaa osoo hin taane nu ta'uun akka keessa keenya gadi hin seenin internalize akka hin godhamin agarsiisa. Rakkoon akkanaa nu qofa osoo hin taane biyyoota sirna gita bittaa alagaa kolonii jala turan gaafa walaba bahan barii isaan mudataa turedha. Hooggansi uummata cunqurfamee yeroo fi beekumsa isaa sirna alagaa kuffisuu irratti waan dabarsuuf erga sirnichi kufe akkamittiin biyya bulcha jedhee waan hin gaafanneef dursee of qopheessuu irratti hanqinootatu isa mudata. Kanaafuu gaafa sirni alagaa bu'ee aangoon harka isaaniitti gale karooraa fi tarsiimoon osoo hin qophaa'in aangootti ol ba'u. Aangoo qabatanii borumtaasaa muuxannoo fi qophii biyya bulchuutiin maletti rakkoolee hawaas dinagdee biyyaatiin wal dura dhaabbatu. Uummanni waggoota dheeraaf sirna alagaatiin rakkachaa turee fi ofirraa fonqolchuuf aarsaa guddaa kaffale bulchiinsa ilmaan isaatirraa waan hedduu eega. High expectation. Hooggansi karooraa fi tarsiimoo waan hin qabneef waan irraa eegamu san saffisaan guutuu hin danda'u. Akka bara qabsoo san ammoo rakkoolee hunda alagaatti sababsuu externalize hin danda'u. Alagaa osoo hin ta'in isatu aangoo harkaa qaba. Silaa rakkoolee dinagdee fi hawaasummaa uummataa furuuf qophii fi dandeettiin jiraate karaa saniin uummata gammachiisuun aangoo cibsachuun danda'ama ture. Qophii fi dandeettiin dursee horatame jiraachuu dhabuun gaaffilee uummataaf furmaata qabatamaa laachuu mannaa gara humnaan ukkaamsutti yookaan ammoo diina keessoo fi alaa uumuun lola banee biyyattii siyaasa bulchiinsarraa gara siyaasa waraanaa securitize politics geessa. Haalli kun biyyattii reef walaba taate san takkaa'uu sirna abbaa irree native dictatorship dhalcha yookiin ammoo wal waraansa walootti civil war nama geessa. Biyyoota qubaan lakkaa'aman malee kanneen hafan hedduun barii sirna kolonii jalaa bahan takkaa'uu sirna abbaa irree ofii yookiin wal waraansa hamaa keessa galan. Kan sirna kolonii irraa kallattiin gara sirna tasgabbaa misoomaa fi dimokiraatawaa ce'uu danda'an quban harka tokkoo hin caalan. Oromoos kanumatu mudatee jechuu ni dandeenya. Sadeessoo hanqina dandeettii fi muuxannoo biyya bulchuu lack of meritocracy and inexperience. Gaafa aangoon nu harka galtutti hooggansi siyaasaa political eliitiin Oromoo gosa lamatu ture. Ka sirna wayyaanee tajaajilaa turee fi ka sirna saniin ala ta'ee irratti qabsaa'aa ture. Akkuma gubbatti jenne wayyaaneen tooftaa bulchiinsa alkallattiif akka mijaa'uuf jecha namoota beekumsaa fi muuxannoon ga'umsa hin qabne akkasumas kanneen hawaasa isaanii keessatti fudhatama credibility hin qabne walitti guurtee OPDO ijaartee bulchiinsa Oromiyaa haaraa ijaarame itti kennite. Oromoon beekumsa muuxannoo fi naatoo saba isaa qabu takkaa'uu sirnicharraa of fageessee itti qabsaa'ee yookiin ammoo sirnicha ofirraa dhiibaa ture. Sababa kanaaf bara 2018 yeroo aangoon nu harka galu hooggansi Oromoo muuxannoo bulchiinsaa administrative experience qabu irra jireessi barnootaa fi leenjiin kan bilcheeffamee miti. Kan silaa barnootaan ga'umsa qabu ammoo sirnichaan ala waan tureef muuxannoo bulchiinsaa hin qabu. Yeroo qabsoo qeerroo san ololli mootummaan wayyaanee fi warri alaas dhiyeessan tokko Oromoon biyya bulchuuf ga'umsa hin qabu kan jedhu ture. Ce'umsicha gaafa karoorsinu rakkoo kana hubachuun hooggansa gam lamaanii wal simsiisuun leadership integration hanqina gam lamaanii jiru furra jennee turre akka yaanne hin taane malee gareen lamaan wal simachuun waliin hojjechuu dhabuun rakkoo sodaanne fide. Warri aangoo qabate muuxannoo qabaatus hanqina dandeettiif beekumsaa meritocracy kadhorame ture. Hanqina dandeettii uumamaa fi barnoota malettis akkuma warra Ingilizootaa wayyaaniinis namoota saboota biroo keessaa filtee raawwachiiftuu imaammataa poolisii implementers akka ta'an gooti malee sadarkaa tarsiimootti akka hoogganan hin leenjifne. Warra sammuu cimaa qabu immoo akka carraa barnootaa hin argatiniif leenjii akadamii gahummaa qabu desirable academic competence bakka
argatanitti erguu manna hojiidhuma irratti maqaa barnoota fagoo jedhuun digirii sobaa itti hirtee gowwoomsite. Dabalataanis hooggansa OPDO marii fi murtii tarsiimoo strategic formulation keessattis hin hirmaachiftu turte. Kana jechuun hooggansi aangootti ba'e muuxannoo imaammata raawwachiisuu malee ka tarsiimoo imaammata baasuu hin qabu ture. Kanaafuu aangoon harka galtus tarsiimuma warri isaan duraa baasetti deebi'uu default position malee tarsiimoo haaraa sirna haaraa ijaaruuf dandeessu baasuu hin dandeenye. Fakkeenyi kana guddaan rakkoolee siyaasaa isaan mudatan maraaf furmaata siyaasaa osoo hin taane kan waraanaa barbaadudha. Securitized solution for political problems. Wayyaaneen gaaffii siyaasaaf deebii humnaa kan kennaa turteef murna saba bicuu waan turteef. Gaaffii siyaasaaf fala siyaasaa kennuun sirnicha dimookiraatessuutti waan deemuuf sirna dimookiraasii keessatti ammoo aangoo dhabna jedhanii waan sodaataniif. Murni amma aangoo qabate garuu ga'umsa waan hin qabneef tarsiimuma warra wayyaanee sana madaqfatee itti fufee malee akka murna saba wayyabaa keessaa beetti imaammataa fi tarsiimoo bu'aa buusu baasuu osoo danda'anii aangoo cimsachuu ni danda'u ture. Tarsiimoon masakamanii bu'aa buufnan gara sirna dimookiraasiis yoo ceesisan carraan filannoon aangoo qabatanii itti fufuuf qaban guddaa ture. Walumaa galatti wanti hubatamuu qabu gaafa aangoon nu harkaa galutti hooggansi Oromoo sirnicha keessa jirus ta'ee saniin ala jiru dandeettii fi muuxannoo biyya bulchuuf dandeessuu hin horanne ture. Hanqina kan saffisaan akka hin furreef ammoo walitti makamanii dandeettii waloo collective capacity guddifachuun hin danda'amne. Hanqinni muuxannoo fi dandeettii biyya bulchuu kun aangoo cimsachuu dadhabuu keenyaa fi sababa guddaa akka ta'ee amananii fooyyessuuf carraaquun barbaachisaadha. 4. Ilaalchi fi karoorri hooggansi aangoo qabatee fi hawwii yookiin expectation mooraa qabsoo Oromoo wal faallessu. Wanti Oromoo fi qabsaa'onni bilisummaa hawwaa turan sirni alagaa erga kufee booda sirna dimookiraatawaa dantaa fi mirga Oromoo fi saboota biroo eegsutu ijaaramaa kan jedhu ture. Sirni kunis marii fi waliigalteen ijaarama jedhamee eeggame. Hooggansi aangoo qabate garuu hawwii aangoo dhuunfaa cimsachuun sirna abbaa irree haaraa ijaaruu akka barbaadu ganamumaan ifa ta'uu eegale. Dabalataanis sirna federalizimii saboonni naannoo fi ofiin of bulchanii fi aangoo fi itti gaafatummaa federaalaa qooddatan ijaaruun ejjennoo cimaa mooraa qabsoo Oromoo ture. Hooggansi aangootti dhufe garuu sabboonummaa busheessuu fi federalizimii diiguu akka fedhu akeekuu ganamumaan eegale. Garaagarummaan hawwii hooggansa aangoo qabatee fi qabsaa'ota Oromoo kun wal shakkii uume. Inni aangoo qabate na kuffisu jedhee shakkuun Oromoo caalaa ormatti hirkachuutti deeme. Qabsaa'onni Oromoo sirna abbaa irree haaraa alagaa firoomfateef waanuma sabichi hanga ammaa argateeyyuu diiguu barbaadu jalatti kufuuf deemna jechuun siyaasa mormiitti deebi'uu eegalan. Haalli kun hooggansi aangoo qabates hundee hawaasaa social base ofiitirraa deeggarsa dhabuun akka rarra'u godhe. Qabsoon Oromoos aangoo harkatti galfattetti fayyadamtee rakkoo furuu osoo hin taane aangoon sun madda miidhaa haaraa itti taate. Aangoon kaabarraa gara kibbaa dabruu shift of power from north to south. Erga sirni mootummaa Itoophiyaa dhaabbatee kaasee aangoon gareelee saboota kaabaa dhufanii harka ture. Ce'umsoonni bara 1994 fi 1991 dhufan jijjiirama sirna reejim fidanis aangoon garee kaabaa tokkorraa gara kan biroo dabraa waan tureef hariiroo hawaas dinagdee fi qorqalbii keessatti jijjiirama bu'uuraa fundamental transformation fiduu hin dandeenye. Kan bara 2018 sun garuu jijjiiramichis kan dhufe sochii Oromoon gaggeesseen waan ta'eef gareen aangoo qabates ifatti Oromummaa kaa'imatu ta'uunsaa aangoon yeroo duraaf kaabarraa gara kibbaa waan ceete fakkeessee ture. Aangoon kaabarraa gara kibbaa ce'uun hariiroo hawaas dinagdee biyyattii keessa jiru bu'uuraan jijjiira sodaan jedhu dhalate. Ce'umsi aangoo gara kibbaatti taasifame gartuulee yeroo dheeraaf olaantummaa qabaachaa tures waan sodaachiseef bifa garaagaraan fashalsuuf socho'an. Hooggansi aangoo qabate mooraa Oromoo waliin walitti bu'uun qaawwa baneefitti fayyadamuunis ce'umsichi akka gufatuu fi aangoonis akka hin cimsamne shoora taphachuu danda'an. Sababoonni armaan olitti tuqne kunniiniif haalonni biroo walitti dabalamuun aangoon aarsaa meeqaan argame akka hin cimsamne ce'umsi gara dimookiraasii godhamuu malus akka gufatu taasise. Warra aangoo qabateefis ta'ee mooraa qabsoo Oromootiif kasaara ture. Warri aangoo qabatee cimsachuu dadhabuun sirna bulchiinsaa kanneen isa duraa hundarra laamshoo weak state and dysfunctional government ta'e gaggeessaa jiru. Biyyattii wal waraansa hamaa keessa galchuun kufaatii dinagdee hamaa fi kasaaraa dippiloomaasii guddaan akka isa mudatu taasise.
Gama uummata Oromootinis wal waraansa hamaa dhumaatiin takkaa isa mudatee hin beekne keessa galche. Ilmaan Oromoo baroota 5 darban kana dhuman yoo ilaalle kanneen bara Haayile Sillaasee darguu fi wayyaanee dhuman hunda osoo walitti dabalamanii ni caala. Waliigalatti gaagaamni aangoo cimsachuu dadhabuu crisis of power consolidation Oromoos Itoophiyaas gaaga'ama hamaa keessa galche. Dhiyoo kana lolli gara kaabaa qabbanaa'us lolli Oromiyaa keessaa garuu akkuma itti fufetti jira. Inumaatu lolli gara Tigraay dhaabbachuun tumsa haaraa uumuun lola haaraaf biyyattii saaxiluu akka malu sodaatama. Kana qofa miti. Warri Itoophiyaa bifaa fi sifa ofiin tolfatee ture aangoo bara 30 olii farkaa baate deeffachuuf jecha gara wal waraansa biraatti ce'aa jira. Akkuma gubbaatti jenne qabsoon takka aangoo qabachuutti aansee cimsachuu fi aangoo san fudhatama argachiisutti ce'uu qabdi. Aangoo cimsachuun kara lamaan danda'ama. Humnaan yookiin coercion takkaa'uu waliigalteen yookiin mariin consensus. Gareen reefu taayitaa qabatu tokko humnaan aangoo cimsachuuf utubaalee aangoo keessaa yoo xinnaate 3 guguddoo dinagdee, waraanaa fi hawaasa harkaa qabaachuu qabu. Qabsoon Oromoo gaafa aangoo qabattu waraana ofiin qabdu, dinagdeenis harka warra biraa turte. Utubaan tokkichi ture hawaasummaa bifa sabboonummaa Oromootiin jiru ture. Hooggansi aangoo qabate faallaa sabboonummaa Oromoo deemuun utubaa kanallee of dhabsiise. Bakka utubaaleen kunniin harka hin jirretti humnaan aangoo cimsachuuf yaalutu uummata mootummaa fi biyyas gaaga'ama keessa galche. Rakkoolee fudhatama argachuu yookiin legitimization hanqisan. Hojiin aangoo cimsachuu gufachuunii fi ce'umsi karaarraa maqe Oromoo fi biyyis jeequmsa keessa galuun gara boqonnaalee taananitti jechuunis fudhatama argachuu fi tikfachuutti ce'uu akka hin dandeenye taasise. Aangoo fudhatama argachiisuu jechuun hawaasa kee base constituency saboota biyyattii kanneen biroo fi hawaasa alaa birattis aangoon fedhii fi deeggarsa uummataan akka irra jirtu amansiisuudha. Kana gochuuf ammoo gara marii fi filannoo amanummaa qabuutti ce'uu barbaachisa. Jeequmsa mooraa Oromoo keessatti uumamee fi carraan warreen biroof bane lola hamaa keessa biyyi galuun mariin tasgabbaa'anii fi filannoo naqa qabeessa akka hin godhamne gufuu ta'e. Kanaafuu aangoo warra alaa biratti external parties dhiisiti saba ofii jidduuttuu fudhatama yookiin legitimacy argachiisuun hin danda'amne. Aangoo tikfachuu power preservation. Aangoo qabatan takka erga cimsatanii fudhatama argachiisanii booda gara of harkatti ittisuu yookiin preservation ce'ama ture. Aangoo harkatti galfatan cimsatanii hawaasa ofii fi kanneen biroo biratti fudhatama agarsiifnan hojiin ittisuu ni laaffata. Sababnis adeemsa aangoo cimsachuu keessatti utubaalee aangoo sirriitti dhuunfatta. Adeemsa aangoo san fudhatama argamsiisuu keessatti ammoo kanneen aangoo sanitti gaman marii fi filannoon sababa sirriitti fincilaniif dhabsiifta. Kun carraa aangoo jeequmsaa fi fincilaan dhabuu hir'isa. Aangoon utubaa humna waraanaa qofaan hin tikfamu. Utubaa siyaasaa, diinagdee, hawaasaa, miidiyaa, dippiloomaasii fi ilaalcha yookiin ayidiyoolojii fayyadamuu barbaachisa. Hojii aangoo cimsachuu fi fudhatama argamsiisuu milkii raawwachuu baannaan garuu utubaalee takka osoo hin dhuunfatin yookiin hin jabeeffatin fudhatama osoo hin argatin warri aangoo sanitti gamu sababa fincilaa akka argatan hiree banaaf jechuudha. Waggoota 5 darban kan agarre kanuma. Gartuun aangoo qabate boqonnaalee aangoo cimsachuu fi fudhatama argamsiisuu waan jalaa fashalaniif yeroo ammaa gara aangoo tikfachuu ce'ee jira. Bakka aangoo hin cimsatanii fi fudhatama hin argamsiisinitti jechuun bakka utubaaleen aangoo guututti hin dhuunfataminitti humni kamuu aangoo tiksuuf hin hojjetan. Hojiin osoo aangoo ittiin cimsatanii fi fudhatama hin argatiin godhamu fagoon deemsisu. Jeequmsii fi laamsheenni mootummaa baroota darban argaa turres bu'aa kanaati. Aangoonis akka turtuu fi biyyis jeequmsa keessaa akka baatu yoo kan barbaadamu taate akka sabaattis ta'ee akka gartuu aangoorra jiruutti dogoggoroota baroota darbaniirraa barachuun jijjiirama tarsiimoo gochuun barbaachisaadha. Maaltu sirraa'uu qaba? Qabsoo sabaa takka aangoo kan qabachuu barbaadduuf mirgoota negatiivii fi poozitiivii gubbaatti eeraman san guuttachuufi. Jechuunis hammeenya mootummaan sabarraan ga'u dhaabsisuu fi toltuu mootummaarraa eegamu guutuufi. Gara biraan qabsoon takka kaayyoo ishii bakkaan ga'uuf aangoo siyaasaa dhuunfachuu qabdi. Aangoo sanitti ammoo sirnaan fayyadamtee mirgaa fi dantaa waloo guuttachuu qabdi. Oromoon bara 2018 aangoo siyaasaa argatus mirgoota poozitiivii fi negatiivii guuttachuu hin dandeenye.
dogoggoroota aangoo cimsachuuf godhamanirraa kan ka'e gurmuun aangoo qabate dantaa fi mirga Oromoo eeguu hin dandeenye. Sababa kanaan Oromoo irraa deeggarsa aangoo cimsachuuf isa barbaachisus ta'e fudhatamas hin arganne. Kanaafuu akkuma mootummoota armaan dura hariiroon Oromoo fi mootummaa ammaa jidduu jirus kan diinummaa ta'ee jira. Tarkaanfii humnaan aangoorra turuuf murni aangoo qabate fudhatuun qeerroon bara 2018 aangootti isaan baase bosonatti galee humna qawween buusuuf lola itti banee jira. Hariiroon bifa kanaa ammoo gamlachuu uummataa fi mootummaas ni miidha. Haala kanaan itti fufnaan mootummaan kunis carraan aangoo tiffatee umurii dheereffachuu qabu dhiphaadha. Uummataafis taanaan aangoon qabsoo yeroo dheeraa booda dhufte gara gartuu biraatti harkaa ba'uun duubatti deebi'uu mala. Lolli gartuu aangoo qabatee fi mooraa qabsoo Oromoo gidduutti baname saba adda qoodee lubbuu kumaatamaan galaafatee diinagdee saamicha ormaa raafte barbadeessaa jira. Garee aangorra jirtuufis ta'ee qabsoo Oromoof dogoggoroota hangammaa raawwataman sirreessaa deemutu faayidaa waloo mirkaneessa. Saba Oromoos ta'ee biyya gaagaamaa keessa galamerraa baraaruuf jijjiiramoota godhamuu qaban keessaa ka armaa gadii jajjaboodha. Kunniinis himata sirreessuu narrative adjustment, daneessummaa keessoo sirnaa taliiguu, diversity managementii fi hariiroo alaa wal qixxeessuudha. Qabxiiwwan kunneen tokko tokko naa ilaallu. Tokko himata sirreessuu narrative adjustment. Akkuma jalqabarra jenne qabsoon Oromoo sirna mootummaa Itoophiyaa ka eenyummaa waloo sabichaa balleessuu yaale qabeenya saamaa ture ofirraa faccisuuf eegale. Kanaafuu qaama qabsoo kanaa keessaa himata yookiin narrative sirna mootummaa Itoophiyaa diigaa deconstruct faallaa sanii ammoo ka Oromoo ijaaruu narrative reconstruction ture. Kana jechuun himati Oromoo fi ka mootummaa Itoophiyaa Ethiopian State Narrative walii faallaa antithesis turan. Sirni Itoophiyaa Oromoo fi saboota biroo humnaan of jala galchuu akka qaroomsuu civilizing mission dhiyeeffata. Oromoof ammoo gochi kun akka gabroomutti ilaalama. Sirni Itoophiyaa gadaa dabalatee aadaalee fi duudhaa Oromoo akka booddeetti hafummaatti abaaruun balleessuuf yaale. Qabsoon Oromoo ammoo hambaalee aadaa kana akka madda qaroomina saba kanaatti dhiyeessite. Adeemsa keessa qabsoon Oromoo Itoophiyaa akka madda rakkoo waan hundaatitti fudhachuun diineffatte. Sirni Itoophiyaas akkuma gubbaatti ilaallee Oromoo maqaa garaagaraa ittiin moggaasuun diineffachuun qabsoosaa cabsuuf tattaafate. Haalli kun hariiroon sirna Itoophiyaa fi ka Oromoo kan wallolaa securitize akka ta'u godhe. Hanga gaafa aangoon siyaasaa Itoophiyaa harka gita bittuu alagaa harka turteetti himanni Oromoo ka Itoophiyaa alagoomsuu fi diinomsu kun ni hojjeta ture. Erga murni qabsoo Oromootiin baadhatamee aangootti ba'ee booda himanni gaafa gartuun ormaa aangorra jiru ittiin deemanii fi gaafa murni cunqursituu ofii aangootti baate dhiyeeffatamu jijjiiramuun barbaachisaadha. Waan kana daran ibsuuf fakkeenya tarree siyaasaa ideological spectrum armaan gadii kana haa fayyadamnu. Tarreen ilaalchaa ideolojii bitaa jidduu fi mirgatti qoodamee ilaalama. Dimshaashatti gartuun aangoo siyaasaa fi leecalloo biyya takkaa keessatti olaantummaa qabu tarree siyaasaa gara mirgaarratti argama. Isaan kunuu bakka lamatti qoodamanii ilaalamu. Gareen tokko konservaatiif jedhama. Haalli qabatamaan yookiin status koon waan isaan fayyaduuf akka haalli jiru tikfamuu fi itti fufuu barbaadu. Warri tarree mirgaa gara fagoo far right jiran ammoo ultra conservative reactionary yoo jedhaman haalli amma jiruuyyuu kan kaleessarra waan ammaateef gara duubatti haa deebinu jedhu. Warri tarree siyaasaa gara bitaa jiran walumaa galatti haala jiru keessatti miidhamaa waan ta'aniif jijjiirama barbaadu. Qabsoon sabaa kan gitaa koorniyaa kan kana fakkaatan gara bitaa jiru. Warri gara bitaa kunis bakka lamatti qoodamu. Kanneen sirni jiruu guututti diigamu malee revolutionary change fallin dhufuu jedhan radical jedhamu. Kanneen sirni jiru otoo guututti hin diigamin imaammata hooggansaa fi caasaa fooyyessuun reform gochuun gahaadha jedhan ammoo liberal reformist jedhamu. Qabsoon Oromoo tarree siyaasaa gara bitaarra turte. Tarreelee gara bitaa jiran keessaa kamtu qabsoo Oromoof fayyada kan jedhu mormii dhaloota qabsoorraa eegalee turedha. Gara tokkoon dhaadannoo impaayera Itoophiyaa diiguun Oromiyaa walaba taate ijaaruu jedhu tarree raadikaal jalatti ramadama. Gama biraan immoo Itoophiyaa osoo hin diigin diimokiraatessuun sirna federaalizimiitiin saboota biroo waliin walqixxummaan jiraachuun ni danda'ama kan jedhu ammoo liberaal jalatti ramadamuu danda'a. Garaagarummaan hamma sirna diignamoo sirna fooyyessina jedhu jiraatus ilaalchi yookiin ideoloojiin qabsoo Oromoo waliigalatti tarree siyaasaa gara bitaarra turtee jechuudha. Waan arganne jabeeffataa of dura injifannoo gonfachuuf gara asii gadii kanatti ce'uu qabna. Erga qabsoon Oromoo murna alagaa aangorra ariitee murna ofii qabsiiftee booda afaan fajjii tarree siyaasaatu uumame.
Akkuma gubbaatti jenne gartuun aangoo siyaasaa fi dinagdee harkatti galfate aangoo san tikfachuuf jecha tarree siyaasaa gara mirgaa adeemsa. Warri mootummaarraa miidhaa himatan ammoo gara bitaa jiru. Bara 2018 booda murni Oromoo gariin aangoo mootummaa Itoophiyaa qabatee fayyadamaa ta'e, gariin ammoo miidhamaa aangoo sanii ta'e. Kanaafuu Oromoon bara 2018 booda matuma isaatiifuu tarreelee siyaasaa bitaa fi mirgatti qoodame. Gartuun aangoo qabate gara mirgaatti, warri dhiibame immoo gara bitaa godhe. Baqaqiinsi kun humnoota Oromoo gidduutti walitti bu'iinsa waan uumeef gamni lachuu gara fiixetti wal dhiibe. Qabsoon Oromoo gara iddoo durii default position radical militansiitti yoo deebi'u, murni aangoo qabate immoo deeggarsa Oromoo irraa dhabe warra biraarraa bakka buufachuuf gara mirgaa furguggaa'uun reactionary nationalismii keessa seene. Haalli kun humnoota siyaasaa Oromoo addaan qoqqoode wal waraansa keessa seensise. Waliif duuluu osoo hin taane orma waliin tumsa tolfachuun akka walirratti duulan taasise. Haalli kun kana itti fufnaan murna aangoorra jiruufis ta'ee uummata Oromootiifis kasaaraa irraan dabalaa deema. Kana jijjiiruuf gara lamaaniinuu himata sirreessanii gara gidduutti dhufuun barbaachisaadha. Gama murna aangoorra jiruutiin humni siyaasaa sabaa yookiin garee cunqurfamaa ture keessaa dhufe tokko gaafa aangoorra bahu himata hawaasa isaa suutaan gara gidduutti fiduutu isa fayyada. Aangoo harka galte tikfachuu waan qabuuf gara bitaa turuu hin danda'u, gara mirgaatti ce'uu qaba. Garuu ammoo gara mirgaatti fagaatanii furgaa'uunis miidhaa qaba. Hawaasichi murni reef aangoo qabate sun gaaffiin qabatee deemaa ture hamma deebisuufitti yookaan ammoo sirna mootummaa sanirraa bu'aa gaa argachuu hamma danda'utti jijjiirama itti fufsiisuu barbaada. Kanaafuu humni aangoo qabate gama tokkoon aangoo fi sirna biyyaa balaarraa ittisaa dantaa fi mirga hawaasa keessaa ba'ees bifa madaalawaan deebisaa deemuu qaba. Waggoota 5 dabre kan agarre garuu murni aangoo harkaa qabu gara mirgaatti fagaatee furga'uusaati. Sabaa fi biyya gara fuulduraatti deemsisuu mannaa sirnoota durii faarsaa fi jijjiiramoota waggoota 50 darban dhufan busheessuutti ce'uun reactionary nationalism san fudhatee leellisuutti ce'e. Adeemsi seenaa yookiin ideoloojii akkasii ammoo garee hawaasaa sirnoota duriirraa fayyadaman hawwata malee kanneen sirnoota saniin miidhaman ni mufachiisa. Gama biraatiin murni aangoorra jiru hawaasa sirna duriirraa fayyadamaa ture hawwachuuf ilaalcha isaanii dhaadhessuus deeggarsa bu'uuraa cimaa qabu sustainable support argamsiisuuf hin danda'u. Waggoota 3 darbe wanti qabatamaan argines kanuma ture. Baroota 3 darban lola kaabaa fi kibbaan keessa galeef deeggarsa garee tokko horachuuf carraaqaa ture. Adeemsi sun yeroo lolaaf fayyadus gartuu hawaasa ilaalcha san qabuu fi kan aangoo harkaa qabu jidduu garaagarummaan bu'uuraa waan jiruuf hedduu deemuu hin danda'u. Inumaayyuu yeroo ammaa humni reactionary nationalism leellisu kan warri 2018 aangootti ba'e fira godhate, warri aangoo fudhate fedhii isaa guutuu fi waan hin dandeenyeef diina ta'uu ifatti labsaa jira. Kanarraa kan ka'e humni aangoorra jiru koorarra jira malee farda of jalaa hin qabu. Kanaafuu falli jiru murni aangoorra jiru gara gidduutti as deebi'uun hundee hawaasa isaatiin wal simachuu qofa. Jechuunis gama tokkoon akka gartuu aangoo harkaa qabuutti itti fufiinsa sirna mootummaa mirkaneessaa, gama biraatiin ammoo cunqursaa kaleessa tureef dhugaa galchuun jijjiiramni akka barbaachisu fudhachuudha. Kanaaf ilaalchi siyaasaa yookiin ideoloojiin mootummaa barbaachisu tarkaanfataa progressive patriotism osoo ta'e dansaadha. Progressive patriotism yaadota lama wal simsiisanii deemuu gaafata. Progressivismii jechuun rakkoolee hawaasummaa, diinagdee fi sarbama mirgaa tarkaanfii siyaasaatiin furaa fi fooyyessuun akka barbaachisu amanuudha. Patriotismiin ammoo jaalala biyyaa qabaachuu, biyya san tursiisuu fi aggaammii alaarraa tiksuuf of kennuu jechuudha. Yaadota lamaan walitti yeroo fidne progressive patriotism jechuun biyya takka jaalachaa tokkummaa fi tufiinsa siitiif dhaabbachaa garuu ammoo miidhaalee fi loogii uummatoota biyyattii irra gahaa turan osoo hin haaliin akka furamuu qaban amanuudha. Jecha biraatiin progressive patriotism biyyaa fi haqa uummataaf social justice bifa wal madaaleen wal faana dhaabbachuu jechuudha. Hooggansi Oromoo aangoo qabate gam lamaanuu shakkamaadha. Uummata ofiitiinis warra sirna duriirraa fayyadamaa turenis. Uummatichi hooggansi ammaa sirnichuma kaleessa nu miidhe itti fufsiisa jedhee shakka. Sirnichi ammoo gaaffii Oromoo yoo qabate na diiga jedhee shakka. Kanaafuu ilaalchi tarkaanfataan progressive patriotism shakkii kana lamaan araarsuun furuuf fayyada. Bara wayyaanee yaadi paartiinis ta'ee biyyi itti gurmaa'u democratic centralismii ture.
Yaanni kun biyya sabdaneessa keessatti sirna abbaa irree ijaaruuf yoo ta'e malee danummaa wal dandeessisanii biyya ijaaruuf hin fayyadu. EPRDF irraas kanuma agarre. Biyya sabdaneessaatiif yaanni gurmaa'insaatiif garuu Democratic pluralism yoo ta'e wayya. Yaadi Democratic pluralism waa sadii of keessatti hammata. Murtii siyaasaa keessatti olaantummaa hooggansaa yookiin murna tokkoo qofa osoo hin taane fedhii fi hawwii gareelee biyyattii keessa jiranii hedduutu ga'ee qabaata. Aangoon kan qabatamu humnaan yookiin gubbaa gadi kan fe'amu osoo hin taane fedhinnaa fi filannoo ummataatiin ta'a. Sadaffaan sirni bulchiinsaa fi aangoon nama yookiin garee tokkoo fi sadarkaa gubbaatti qofa kan to'atamu osoo hin taane bifa sadarkaa adda addaatti kan qoqqoodame decentralized power and administration ta'a. Biyya akka Itoophiyaa seenaa abbaa irrummaa fi loogii gareetiin miidhaan hedduun gahaa ture tan gadoo fi godaannis haga har'aa hin wal'aanamin kan yeroo ammaatti dadammaqiinsi sabummaa sadarkaa olaanaarra ga'ee jiru heightened nationalist consciousness keessatti aangoo gubbaatti hudhanii qabanii olaantummaa nama yookiin garee tokkootiin murtii gubbaa gadi buusaa biyya ijaaruu dhiisii tursiisuun hin danda'amu. Kanaafuu yaadota armaan olii kana daran gabbisanii bifa dimokiraatawaa ta'een mirga dhuunfaa fi waloo eegaa fi eegsisaa deemuun sabdaneessummaan rakkoo walitti bu'iinsaa akka hin taane dhorkuuf fayyada. Gama booraa qabsoo Oromootiin akkuma armaan olitti irra deddeebi'amee kaafame gaaffiin Oromoo guututti deebi'uu baatus himata tooftaalee fi tarsiimoo sirnoota kaleessaa irratti fayyadamneen sirna amma jiru irratti qabsaa'uun bu'aa barbaadamu saffisa barbaadamuun argamsiisuu hin danda'u. Kanaafuu jijjiirama himataa tooftaa fi tarsiimoo fiduu feessa. Sirreeffama kana fiduuf sirni alagaa dur itti qabsaa'aa turre buqqa'ee sirna cunqursituu murna Oromoo keessaa baheetiin bakka buufamuusaa fudhachuu feessa. Abbaa irree ormaatii fi si keessaa bahe lachuu yoo si miidhanis bifa walfakkaataan irratti qabsaa'uu hin dandeessu. Namni alagaa tokko sangaa yoo si jalaa hate maatii kee hundi bifa barbaachisu hundaan si waliin irratti duulee irraa siif deebisa. Garuu ammoo obboleessi kee yoo hate haqi kee akka deebi'u waliigalaanis akkaataa itti deebifamu irratti qoqqoodama yaadaatu uumama. Foon ofii miidhuu irratti hundi walqixa garaan jabaatu. Qabsoon murna hawaasa kee keessaa bahee irratti godhamus rakkoo akkanaa qaba. Gama biraatiin gaafa alagaan aangoo mootummaa harkaa qabu san sirnicha guututti diineffataa turre. Tooftaan sunuu erga wayyaaneen aangoo qabattee Oromoon sirnichatti makamee booda hedduu hin deemsifne. Kana hubachuun yeroo qabsoo qeerroo san sirnicha guututti diineffaturraa adda baafne itti duullee turre. Yeroo ammaa yeroo murni Oromoo aangoo qabatee jirutti sirnicha guututti diineffachuun bu'aa baay'ee hin buusu. Gaafiin irra deddeebi'amee dippiloomaatota biyyoota garaagaraa irraa ka'us kana agarsiisa. Erga murni Oromoo aangoo qabatee Oromoon ammas maaliif qabsootti fufee maal barbaada jedhanii irra deddeebi'anii gaafatu. Deebiin yeroo hedduu hooggansa qabsoorraa kennamu kanuma durii default answer ta'ee argina. Kunis ofiin of bulchuu autonomii barbaanna. Referendamii barbaanna. Kan kana fakkaatan kan jedhudha. Deebiin isaanii murna Oromoo tokkorraa fottoquu barbaaddanii kan jedhudha. Hin amansiisu. Kanaaf sadarkaa qabsoon tun irra geessetti Oromoon sirna waliigalaan balaaleffachuurra gocha yookiin act of commission and omission sirnicha irratti fuulleffachuutu isa barbaachisa. Kanaafuu dhimmoota hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaa mootummaan dhiisuu fi guutuu qabu adda baasanii irratti qabsaa'utu irra wayya. Kana yoo jennu murna amma aangoorra jiru mormuu hin barbaachisu jechuu miti. Murna aangoorra jiruu fi sirna mootummaa adda baasanii ilaaluun gocha murnaa irratti fuulleffachuun murni badii akka sirreessu yookiin ammoo hooggansa biraan akka bakka bu'u godhuu irratti fuulleffachuutu barbaachisaadha jechuudha. Qabsoon sabaa takka murna alagaa aangoorraa buuftee murni ishii keessaa madde aangoo qabatee sirna abbaa irree yoo ijaare mirga guutuu gonfachuuf qabsoo itti fufuun barbaachisaa ta'us himata sirreeffachuun dirqama. Yeroo sirna abbaa irree alagaa irratti qabsaa'amu liberation narrative fayyadamaa turame gaafa murna abbaa irree ofiitti qabsaa'amu ammoo gara democratization narrative'itti ceesisuutu fayyada. Liberation narrative aangoo harka alagaatii baasuuf fayyada. Aangoo murna abbaa irree hawaasa kee keessaa madde harkaa fuudhuun harka uummataa galchuuf democratization narrative fayyadamuu barbaachisa. Ormarraa malee jallataa keetirraa walaban baatu.
Himata jijjiiruu kana keessatti wanti ifatti hooggansii fi uummanni Oromoo murteessuu qabu jira. Kunis akkuma sila jenne jalqabarraa kaasee mirgaa fi dantaa Oromoo kabachiisuu fi biyya kophaa ijaarannamoo tanuma jirtu dhuunfannee akka nuu fi warra biraafis taatu tolfanna kan jedhu dhimma wal falmisiisaa ture. Dhawaatan yaadni aanguma sirna Itoophiyaa to'achuun dantaa keenyaa fi kasaboota biroos eegsisuutu fayyada jedhu olaantummaa argataa dhufus yaadni Oromoon foxxoquu barbaada jedhu saboota biroo biratti afaan fajjii shakkii fi sodaa uumee jira. Keessattuu saboonni gama kibbaa fi bahaa nu facaasanii deemu sodaa jedhu qabu. Dhugaas qabu. Miidhaa hamaaf saaxilama. Yaadni Oromoon foxxoquu barbaada jedhu erga murni Oromoo aangoo qabatees hin dhaabbanne. Kun fudhatama yookiin leejitimeesii aangoo Oromoo miidhaa jira. Kanarra aanuuf himata qabsoo Oromoo tooftaan jijjiiraa deemuu barbaachisa. Hojjetamaas ture. Baroota 1990moota keessa mariin himata sirreessuu kun ABO keessatti eegalee falmaa cimaa uume. Yaadi Itoophiyaa dhuunfachuu qaanii yookiin taabuu ta'uun isaa cabee marii bal'aaf saaqame. Bara qabsoo qeerroo of eeggannoo cimaan osoo alaa fi keessaanis nutti hin dammaqamin himata Oromoo gara gidduutti finne. Kunis qabsoo Oromoo farra Itoophiyaa yookiin antitees ta'uurraa gara fedha Itoophiyaan naan maltiitti jijjiire. Jijjiiramni himataa yookiin narrative transformation kun bilchaatee sirbaa caaluun galma barkumeetti sirbeen Araakkiiloofsitu aane jedhuun ifatti lallabame. Erga aangootti dhufamees himata qabsoo Oromoo fi sirna mootummaa Itoophiyaa wal simsiisuuf narrative reconciliation and integration hojiin eegalamee ture. Gahee Oromoon biyyattii ijaaruu fi tiksuu keessatti qabu agarsiisuuf xiyyeeffannoon wantoota waloo akka injifannoo Adwaa ol baasuu fi Haacaaluu fi artiistooti biroo godhaa turan qaama kanaati. Garuu ammoo yaaliin himata lamaan walitti araarsuuf eegalee sababa mooraa Oromoo keessatti lola dhoowuutiin gufatee jira. Murni aangoo qabate gara ilaalcha booddeessaa reactionary deemuunii fi qabsoon Oromoo ammoo siyaasaa qabsootti deebitee himata durii default narrative dhaadheessuu eegaluun yaalii himata lamaan walitti araarsuu gufachiise. Murni aangoo qabate ilaalcha Itoophiyaa durii dhaadheessuun ilaalcha qabsoo Oromoo xiqqeessuutti deeme. Mooraan qabsoo Oromoo ammoo himata Itoophiyaa dhuunfachuu gatuun gara balaaleffachuu deebite. Oromoof foxxoquurra sirna federaalawaa fi dimokiraatawaa ta'e ijaaruun dantaa ofii eegsifachaa saboota biroo waliin biyya takka keessa jiraachuu wayya yaada jedhu irratti waliigala mataanaan himata qabsoo Oromoo fi sirna Itoophiyaa walitti araarsuun dirqama. Kana gochuuf lamaanuu gara gidduutti fiduu feessa. Yaalii hanga ammaatti godhameen dogoggoroota hojjetamanirraa sirreeffamuu qabna. Fakkeenyaaf namni fi murni sadarkaa Itoophiyaatti aangoo qabate yeroo hedduu himata qabsoo Oromootti qaanfachuun irraa of fageessuun ka Itoophiyaa qofa leellisuutti deema. Kun dogoggora. Gama biraatiin hooggansi qabsoo Oromoo ammoo Itoophiyaa abaaruu fi busheessuu akka tooftaa sabboonummaa calaqqisiisutti kan fayyadamus jira. Populist tactic. Wanti irra wayyu ka aangoo qabate himata Oromoo osoo hin gatiin fooyyessee moodifaayi godhee akka saboota biraa hammatutti fayyadamuu. Ka Itoophiyaas gara gidduutti harkisee akka Oromoo hawwatutti dhimma ba'uu qaba. Himata lamaan kana walitti araarsuuf wal dhibdee yookiin contradiction murna aangoorra jiruu fi qabsaa'ota Oromoo adda fageessite furuun gamni lachuu gara gidduu dhufan gochuun dirqama. Oromiyaa ijaaruuf Itoophiyaa diiguun, Itoophiyaa ijaaruuf Oromoo xiqqeessuun barbaachisaa akka hin taane irratti walii galamuu yookiin konsensasii barbaachisa. Dabalataanis garaagarummaa ilaalchaa fi wal dhibdee qaamota siyaasaa Amaaraa waliin qabnu dhiphisuun barbaachisaadha. Dhimma hariiroo Oromoo fi Amaaraa kana boodarra bal'inaan itti deebina. Himanni siyaasaa yookiin political narrative humni siyaasaa tokko akkaataa taateewwan kaleessa har'aa fi boru itti dhiyeessu irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf saboonni fi gartuuleen cunqursaa keessa jiran seenaa kaleessaa kan gaafa bilisa ta'anii guddisanii ilaaluun dhaadheessu glorious past. Baroota erga sirna cunqursaa alagaa jala galanii ammoo akka bara abaaramaatti degraded present dhiyeessu. Gara fuulduraa bara roorroo jalaa itti ba'an ammoo hawwii guddaan miidhagsanii dhiyeessu. Himata qabsoo Oromoo yoo laalle baroonni weerara Minilik duraa bara bilisummaa fi qananiitti ilaalamu. Gadaan akka mallattoo seenaa boonsaa durii sanitti dhiyaata. Weerara Minilik booda baroonni jiran ammoo bara kufaatii salphinaa fi cunqurfamuuti. Gaafa sirni cunqursaa alagaa ka'e ammoo bara bilisummaa fi misoomaatti abjootama. Himati Oromoo kun himata sirni mootummaa Itoophiyaa irratti hundaa'ee as ga'een wal faallessa. Baroonni Oromoon akka badhaadhinaa fi qananiitti dhiyeeffatu himata Itoophiyaa keessatti akka kan doofummaa fi duubattafummaatti dhiyeeffamaa ture. Bara Oromoon kan roorroo fi salphinaatti ilaalu. Sirni Itoophiyaa immoo
akka bara Itoophiyaan ijaaramtee guddinaa fi misooma seentetti dhiyeeffata. Erga sochiin Oromoo aangoo qabatee booda waldiddaa himata qabsoo Oromoo fi sirna Itoophiyaa jidduu jiru kana tooftaan wal fudhachiisuu barbaachisa. Tooftaalee kana keessaa tokko akkuma Hacaaluun godhaa ture dhimmoota himata lamaanuu biratti ija gaariin laalaman positive viewed ol baasuun dhaadheessuu fa'aa dabalata. Kana yoo goonu garuu himata Oromoo kaleessa dhiyeeffataa ture akka hin faallessinetti of eeggannoo cimaan hojjechuun barbaachisaadha. Waggoota 5 darban kana murni aangorra jiru dogoggora akkanaa irra deddeebiin yoo raawwatu argaa turre. Himanni kaleessa qabaachaa turre fooyya'uu yookiin adjust yoo jennu faallessuurra adda. Himati kaleessaa bu'uura yookiin faawundeeshinii himata kaleessaa gara faallessuu fi xureessuu deemnan himata har'a tolchuuf deemamuu jalaa bu'uura diiguu danda'a jechuudha. Roorroo kaleessa Oromoorra ga'e xiqqeessuu fi haaluuf deemuun sababa yookiin justifikeeshinii dhabsiisuu taati. Dhimmoota himata lamaan hedduu adda fageessan extreme contradiction irra darbuun danda'ama ta'a. Guututti haquu fi haaluuf yaaluun garuu rakkoo qabaata. Walumaa galatti Oromoon aangoo sirna Itoophiyaa erga dhuunfatee himata biyya san bulchuuf isa dandeessuu fi fudhatama yookiin legitimacy argamsiisuuf tolfachuu qaba. Himata akkasii immoo kan tolfatu himata qabsoo isa asiin geesse gatuu fi waakkachuun osoo hin taane fooyyessuun gara gidduutti fiduun akkasumas himata sirna Itoophiyaa ammoo takkaa akka qabsoon Oromoo godhaa turte balaaleffachuun yookiin ammoo kanuma sirnoonni amma duraa oofan guututti madaqfachuun osoo hin taane fooyyessuun gara gidduutti fiduudhaani.